Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Wabii Tube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba jechuudha. Har'a nama guddaa nama baay'ee respect godhu nama boombii jechuudha bakka hin beektanii bunii biratti hin argama jechuudha. Bunii mee nagaa jedhe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftootaaf daawwattoonni Wabii Tube marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan keenya kan jaalalaa isiniif haa baay'atu jecha egaa kaadha Wabii biratti argama inni isinitti himeera mee xiqqoo inillee isinitti haa dubbatu. Hayyee buni shaan akkuma argitan jechuudha bunee baay'ee nan deeggarani gara keessaatiin maggaarajaa duubaan hin deeggara akkasii miti ree buni shaan. Dirqama keetti. Maarree rakkoo wayii jira taanaani bilbilaanis maan taane qaamaanis argameen dhimma isii furuudhaaf nama isii duuba jirudha jechuudhaani. So har'a akkuma ati kana dura rakkoo kiyya duuba dhaabbachaa turte ani har'a siif hin jira si wajjin hin jira naan jettee intalli deemuu isii viidiyoo guyyaa kaleessa dhiisee irratti argitanii jirtan jechuudha. Amma intalattiin deemtee jirti normally irra deddeebinees walii bilbilaa turre maal jechaa turre maal ati karaa nan siin jedhu kanaan hin deemtu taanaani haala nan siin jedhu kanaan akka an barbaadu kanaan hin deemtu taanaan guutumaan guutuutti akka jireenya kiyya keessaa baatuun fedhaa ergaa jedhu naa keessa yookaan yaada jedhu na biraan geesse jechuudha. Kanumaan wal qabateeti natti fakkaata kaa buneen immoo si barbaadaa naan jette. Dhimmi kiyyaaf kan keeriyaa ta'a asirratti dhaabbatee jira normally kana booda maaltu akka ta'u beekuu baadhusi ani garuu ammatti kan hin beeku isa kanadha. Buni shaan immoo si barbaadaa naan jette waan ishiin na barbaadduuf mee walumaan dhageenya jechuudha buneerraati. Egaa kaa hordoftootaaf daawwattoonni keenya akkuma Wabiin isinitti himetti jechuun anis isa duuba ta'ee hedduu takka cinqamaa ture yaaddaa ture maaliif waan inni irra jiru haala inni irra jiru maal akka dalagaa jiru argaan ture hedduu maalat itti dubbachuu haasa'uu dadhabullee ilmi namaa lafaa ka'ee takkatti maal nama tokko dhiise yookaan immoo namni kun siin ta'u jettee nama sanirra hambisuun hin danda'amu nama dhibaa maaliif jireenya namaa keessa seentenis ni jira waan ta'eef garuu an laaleetumaan garuu an awwalumarraayyuu akka mucattiin tun isaan taaniin hin beeka jechuudha. Garuu mootuyyuu isaallee hubachiisuuf waan kana itti himuuf mootuyyuu nama jaalala keessa jiru lafaa kaanitti akkatti himan osoo akkana jedhanii itti himanii ahaa mucattiin tun dhugumattu naaf waan gaarii hin yaaddu tun nama badduudha akka ani si jaaladhu osuma beektu waan hin taane na dubbatti waan hin taane na gorsiti jettee ati sababa kanaan akka na jibbitu shakkeetiin kanaan dura gama kanaan sitti hin dubbanne jechuudha. Garuu anillee akkas cinaa jiru akka waan hundarrattus cinaa dhaabbadhe akkanaaf beektu. Hedduu takka yaadee ture garuu ati waan hundaa yeroo sanitti ati jaalala keessa jirta waan kanattis naaf hubatuu hin dandeenye. Ayin ulfaata normally yeroo sanitti amma akkuma ati iyyuu jettee otoo naan dhufe sa'aatii sanitti otoo ati dhuftee dhaabii intalli kun siin taatu intala kana hojii yaaduma akkasiyyuu otoo na kaaftee maybe hangan ani intala kana karaa ifi kiyyaan madaaluu qabu madaalee hangan haala amala ishuu hubadhee understand godhee bifa amma baate kanaan isiin baatuutti malee sa'aatii sanitti otoo ati dhuftee waan akkasii na dhiyeessite ta'e tariiti akkuma atu beektu kaa hordoftoonni kee baay'een isaanii jechuudha baay'ee maatiin keenya wal keessa so isiin amala hin qabdu isin waan hin taane si gorsuu dandeessi tarii atis maqaa hin taane narraa fudhatittaa na jala fudhattaa waan hin taaneen maqaa kee kaasinnu waan jedhu dhaabbadhee naanis kaniin yeroo san maybe yeroo ati naa bilbilaa turte ergaawwan tokko yeroo ati naa barreessaa turte jechuudha intala tana diitteel nan beeka amala ishii bareechee hin beeka siin taatu dhiirota wajjin hariiroo akkasii qabdii yeroo ati naan jettu sana wantiin si dhaga'uu dideef maaliidhaafi amala kan keessan irra dhaabbatanii namni gaafa gadi ba'ee guyyaa wayii badii balleesse badii masantu badii ta'a itti fufa bakka otoo ati tola barbaaddees hojjettee jechuudha. Kanaaf har'a eegdeeti buni shaanii waan siin jedhuun qabaa jette wanti ishiin naan jettu immoo waanuma amma dubbanne kanaan wal fakkaata natti fakkaatee diiteel waan natti himtee siin qabdu ergaa naa kaa'uunsee barreeffama tokkoon kana dura natti dubbachuunsee akkuma jiruutti ta'ee jechuudha. Amma garuu mee waan dhoosuutu jira jettee beektu. Yaa'u jechuun kanaan durallee hedduu yaaleera waan ta'eef gara isaatiin maaliif isa akka obboleessa hangafaatitti ilaala. Maaliif na gorsa hedduu takka garuu anaaf inni irra baay'inaan miidiyaa irratti waliin baanee hin beeknu yeroo baay'ee jechuudha. Garuu bilbilaan na gorsa haala irra jirus bayoo badarra jiraadhe dhugumattuu bunii wanti kun badaadha karaa kanarra godhi naan jedhee na gorsa yeroo baay'ee jechuudha akkuma obboleessa hangafaatti jechuudha. Gara ooshiitiin illee hedduu takka na gorsee ture akka irra dhaabbadhullee hedduu na gargaaree ture na cinaa dhaabbatee ture garuu mootuyyuu hanga tokko yeroo baay'ee ittillee rifadhu
yaa'u waan sanillee irratti illee mari'annee araaramnee turre. Garuu mootuyyuu an miidhamiinsa isaa arguu hin dandeenye. Maaliif akkuma an isa obboleessa akka obboleessa kiyyaatitti ilaalutti inni illee akka obboleettii ofiititti na ilaala waan ta'eef obboleessi ofiiti immoo yoo miidhamu obboleettiin kamuu teettee ilaaltu ustee ilaaltu waan ta'eef an isaa hedduutu akka yaaleera hedduutu akka dadhabeera akka inni na hubatu ni jira miiree bakka akka isii akka mucattiin tun isaa hin taane yeroo waa'ee tekstiin barreessuuf illee garuu osoo takkatti maan gadi baheetiin sooshaal miidiyaa irratti gadi bahee wabii waan akkana dhiisi bakka mucattiin tun siin taatu mucattiin tun badduudha osoo jedhee namoota hedduun wal dhaba jechuudha. Hordoftoota kiyya hedduun illee wal dhaba maaliif ilmi namaa tokko amala keeriyaati san hanga laalu hanga baratu isin nama akkamiti yeroo awwalaa namni kamuu yoo namatti ilaalu yookaan namni yoo namatti dhiyaatu nama gaarii namatti fakkaatee namatti dhiyaatu. Bakka ni jira mire jalumaan seenee shadooma isaa yookaan nama badaa ta'uu isaa kalaaltu garuu dhumarratti. Gaarii ta'uu isaa illee kalaaltu dhumarratti. Namni yeroo awwalaa gaarii ta'e kan namatti dhiyaatu kuni baay'ee hedduu akka nama shakkisiisa. Anillee sanumarratti shakkee bakka osoo mucatti tana dhiise hoo wabii maana dhageen jedhee hedduus akka dhibbadhe bakka yaaddeetiin ture. Garuu mootuyyuu bakka viidiyoo inni gadhiise san argee ni jira miira bakka akka gargar ba'an laalee jannaaniin hedduus akka gaddi. Hedduus akkanatti dhaga'an. Maaliif miidhamaan kee arguun baay'ee maal sin jedha baay'ee akkanatti dhaga'amu na taasise jechuudha. Jechuun miidhamuu kan keessatti hedduus akka gaddi'an. Maaliif obboleessa kiyyaa osoo dura gorsee osoo badduu naan jedhe illee osoo dura gorsee hoo maal naa qaba jedhee yaadi bakka. Na hedduus akkanatti dhaga'ame maal sin jedha. Galatoomiyaati normaalee ani sa'aatii sanitti yeroo itti na barreessaa turtitti maal moor hiriyoota kiyya tokkottis agarsiisaatiin ture. Mee tarii intalli tun amala hin qabdu mire mataa jabaattii mire akkuma argite sana jechuudha bakka jaalalli karaan isiin ittiin ibsachuudhaaf barbaaddu karaan isiin ittiin dhiira jaallachuudhaaf feetu karaa adda wayiidha bakka baay'ee molfaata speeshaalii kan warra adii kana hordofti warra maal waan fiilmii irratti argitu kun dirqama bakka ta'uu qaba gochuu qabda gaafa isiin na baadhu karaarra deemi jettu gaafa isiin namoota keessatti dhuftee na kabaltu gaafa isiin bakka waa baay'ee ulfaata jechuudha baay'ee jechuun kana jedhee dubbachuudhaan danda'u wanti kaameraan hin argin immoo wanti ijji kaameraadhaan argin baay'eetu jira jechuudha. Yaa harka caalummoo sitti himaan ture. Sirriidha. Kana hojjenna kana goona kun har'a waraabamuu qaba naan jechaa jirti akkamiin godha siin jechaan ture. Sirriitti bareechitee yaadatta jechuudha. So ani battala saniitti otoo intala kana hin argin ila yeroo tokko akkam godhani reenfa aanaa sagal garagalchuu jedhan. Na fayyada jettee yoo yaadde yookaan isumaafuu nan fayyada karaattiin deebisa nan sirreessa nan qajeelfadha tarii har'i boru guyyaa biraati maybe sirratuu malti har'aa boru minaamin. Amaluma isii har'a kanarra dhaabbannee waan hin taane murteessinu isii miidhu waan jedhurra dhaabadheeni ani kaniin yeroo ati na gorsaa turtee san kaniin ofirraa si dhiibaa ture jechuudha. Har'a garuu kabajamtoota hordoftoota keenya hin cimaa beektanii ani hangooyii nama beekumsa aadaadhaa amantiidhaa wanti tokko nama adda baafate wayiiti. So hin cimee natti ulfaate nattis murteessuu dandeessu maybe gochan gochuudhaa deemuu fi hojiin kana booda hariiroo anaaf intala sana gidduu kana booda jiraatu irratti maal qalbiin ittiin cabinaa isiniin jechuu barbaada. Buneettis na jalaa rifatina. Yaada isiin naa gorsaa jirtu naa kennaa jirtu kanaan wal qabatee jechuudha. So bunisha akkam godhii jettame. Maal godhaa kana booda? Kanaan duras hedduu si gorsa yaalii dadhabe. Haadha mootuyyuu waan an siim waan an amasa yeroo kanatti gorsa sii kennu kan yoo dhugumattuu qalbiin na caqasteetiin waan san hin raawwatiin ana ammaan booda obboleessaaf obboleettummaan kiyyaaf kan kee akka addaan citee hafu. Waan afinaan jechaa turtis dhugaa ta'aa dhufe waan ta'eef normaalii wanti tokko lama sadii jechaa natti himte yoo dhugaa sana dabalataan dhugaa godhe malee wanti sobaati natti himte tokko hin jiru waan intala tanaan wal qabatee jechuudha. Akkasiin amala hin qabnedha kanatti natti dubbachaa turte maal. Inaaffaa ishii qabaattee yookaan immoo jira mitiri amala isiin hin qabaanne wa'ii lafaa fuutee irra keessee otoo hin taane waanuma isiin qabdu waanuma achirratti ishee irratti argite san guutumaan guutuu tokko lamaan kan isheen natti himaa turte jechuudha. So practically nan argan. Gochaan dhuftee dalagde gochaan dhuftee raawwattee intalli tun. Kanaaf ani badaa waan nuti si jedhuun qabu. Dhugumatti wabii. Amma osoo mucootan guutumaan guutuu toonnee kan kee keessaa baastee maal si fakkaata? Osoo dhiifte yoo. Viidiyoon kaleessaa gadhiisa gubbaa irratti koomentii deemeen dubbisaa ture achi jalaatti. Otoo yeroo kennitee fi otoo xiqqootti yaadde har'umaan otoo murteessuu baatte. Lakki.
naan jechaati kan isaan jiran beektee. Oo dhufayya. So maalidha hangana danda'ame wayii otootti yaade tarii otoo jira mire otoon ofitti dhiyeesse. Kana caalaa caraa kennitaafi mucattii tana kana caalaa mi sossobdeeti mataan kee tirratti kana caalaa mataa kee tira udaante bar maal siyaa taatu kana caalaa mucattiin maal siyaa gootume? Moo haga maraateetiin ofirraa huccuu ofirraa kukkutee darbittu eeyida. Naa himime? Inni bada sirriidha ilaa. Naa gala anumaaf jetteeti ati kanatti dhiphataa jirtu bara. Sii galaan jiru osoo sii gale waan aan siin jedhe mara ni raawwatta. Amma sii galaan jiru bakka. Walaa bunii otoo akkas godhee yeroo gabaabduu wayii kenneefi. Mee maal goote? Baay'ee dheeraa miti bara. Siin barbaachisuu mucattii tana dhiisi bakka jireenya kan kee keessa baasi onnee kan kee keessa baasi gatiin maatu bakka siin barbaachisu siin. Jireenya kan kee jeeqaarti malee jireenya kan kee inuu ka fooyyessaa jirtu hin argine. Bakka jireenya kan kee balleessu jirtu jireenya kan kee bakka maal siin jedha ilmi namaa beeka karoora qaba. Isiin guutummaan guutuutu karoora kan keessi dagachiisu jirti bakka. Yoo na hubatte na hubadhu kalas. Yaa isiinis maal naan jette sitti fakkaatee bakka carraa xumuraa naa kenni bakka. Nin baha jireenya kee keessaa. Sin dhiisaan guutummaan guutuutti sin dagadhaa akka ati jettu hin ta'a kana booda haalli akka ati na sirreeffachuu barbaaddutti sin sirreeffadhaa siifin sirradhaa kanaaf yeroo naa kenni. Si kadhataa arti. Bakka naa kenni naa jechuu. Si kadhataa arti. Waan biraan si kadhatu jirti. Waan isiin dalaydama waan beektuufi namni badii ofii ni beekaa bara. Kanaan booda ammaan booda shaayyee walitti deebite borbadii kana caala daran hammaatu. Yoo sirratti dalayde maal gootu? Yoo simite maal gootu? Yoo sani mootu yoo akka ammaa kana akka dhaabbattee nagaan haasofte kanaa miti. Jaalalli badaadha bara. Booda maraattee huccuu gattee deemuuf taata haalaa kanaan. Mucattiin sin barbaachistu bakka dhiisi. Siime ilaali. Bakka an waan an siin jedhaa jiru kan dhagaan jirtu. Bakka wabi. An siime murteesse kana caalaa yoo ati murtee kan kee ammaan tana murteessitee bakka nin dhiisa onnee kee keessaa nin baaseettee murtee kan kee yoo haadhanatti nimin yoo ammanatti nimin sa'aatii kanatti yeroo kanatti yoo natti nimin akka gargar baanitti. Ka isii wajjin gargar baatu nama hedduu ijoollee waddisaa isiitiif. Nama hedduu bakka. Kana caalaa uummata akka wanti kanaafuu asuma raawwadhu jettaati dhiisii jettaa bakka. Dhiisi taaftuun tanti. Dhiis bakka yoo kana caqastu taate yoo gorsa kee kadhageetu taate dhugaadha ati obboleettiitii yaa naa hubattaa. Wanti ati naan jettu hundumarti dhugaadha. Yoo naan jettee kan naa hubattu taate dhiisi intala sitti taaftu. Tunta jireenya namaa diiguu dhufte malee kan jireenya namaa tolchuu dhufte miti. Kana caalaa wanti si gorsu hin qabu bakka hin dadhabe. Nabi laala nama saa kanatti an si loluu ni miti garuu mootuyyuu miira keessa seeneeti beekta. Maaliif wayi mucattii sana yoo wayi mucattii sana yaadu yoo yaadadhu yoo waan isin dalayde isaa hunda bakka takka naaf oolfa beekta. Waan hin sirra raawwatti san hunda yoo yaadadhu bakka dallansuu keessaa miira keessa seenee beekta. Saniif akkanatti si lolu jira. Yoo natti aartelee dhiifama sin jedha garuu mootuyyuu wabi seeru maal mee akkama maali adda? Ay ani normally jalqabumaallee mataa keessa yaasaan ture bakka akkaataa isii kana amalli isii tasuma kanaan taane viidiyoowwan kana dura gadhiisaa ture irrattis maal argaa turte keessaan illee sii barreessaa ture garuu madaalii ilaalii dursuma otootii gara sooshaal miidiyaa MPDni ilaalchaatiin aan jechaa turte sanirra ce'ee dhufu kiyyitti baay'ee magaabbeen jira baay'ee tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf quba nyaachaan jira namarra taa'ee jechuudha. Erga ishii farraa gaggeessees immoo erga isiin deemtee booda akkamsiin jedhama like yaada hamaa wayiitu sammuu kiyya keessa deddeemaa bulee jechuudha bakka yaada hin taane wayii ani tarii intalli tuni tarkaanfii hin taane wayii ofirratti fudhatti wayii fajjeesti wayii waan hin taane wayii ofirra raawwatti bakka isatu mataa keessa na deemuu jira deemi jedhanii shamara qalbii cabsanii gaggeessuun kun maybe isii miidhuu laata bakka wanti sammuu kiyya keessa deddeebi'aa jiru jechuudha. Ani bar xumurri kiyya asis haa ta'u achi yoo naan taane maalidha karaa maati jettu kanaattiin dhufu. Garuu ammatti yaada kanatti sammuu kiyya keessa deddeebi'aa jira. Amma illee normaalii dubbii keetirra ce'ee maybe booda akka fin komanne akka obboleettii akka keetii gaarii tanaa siin dhabne namni biraa normaalii sooshaal miidiyaa irratti beektu isin buneetiin jechuudha. Isimarraayyuu gorsa akkamii fudhattan aan jechuu dandeessan. Garuu immoo nama akkam isiniin jedhu bakka golden hair tana yallaati bakka. Onnee akkamii isiniin jedhu bakka nama gaarii obboleettii gaarii seriously hedduu takka gaayidina gooti jechuudha bakka. Wareegama jaalalaa an ishee kafalee keessattis hanga ta'e wayii dhaqqabattee jirti nama na gorsaa turte jechuudha. Akkana waan san keessaa bahu akkana hin dandamadhuuf jechuudha. Kanaaf bunisha
Anammas gorsa kanarra ceeyoon darbe tarii miidhaminaa laata. Nama of duubaa qabu akkuma reefuu jette san dhabinnaa laata miidhaminaa laata yaada jedhu wayitu sammuu kiyya keessa jira. Kanaafi yaa garuma yaadaati jetteettu tonnee bee irra wayyaadha. Akkam godhu amma xumura isaa akkamiin itti ibsu intala kanatti akkamiin garsiisu. Amma dhugumattu galatu. Yaada kiyyatti gama keenyaa deebi'u keetitti galatu. Dhugaa waan na hubatteef dhugaa bakka maal sin jedhaa. Waan hundaa waan na hubatteef dhugumattuu naan wajjin cinqamteerta naan wajjin hedduu dhiphatteerta waan naan jettee akkanatti yaadee murtii kana waan naan wajjin murteesseefi hedduu si galateeffadha. Ammaan boodallee ka of duraatiifillee siima wabii wanta sirratti uumamu mara si cina dhaabbadhee waa'ee intalattii sanallee hanga dhumaatitti ni jiraami hagaati dhumaa irratti geettutti hangaan ansi cinaa dhaabbadhee yaada kanarratti naa deebi'u kan keetiifi bakka yaada kee irratti waan deebiteef anillee siif hadhumatan sa'aatima kanatti yeroo ammaatitti waan guddaa siif qabadhee dhufeera. Waan keessa kan kee gammachiisee galatoom yaada kana baganaaf kennite akka ittise taasisan. Definitely ka. Anin kun mirqaana waan xiqqoodhaan mirqaana. Gammadillee bakka jechuun waan akka kiyyaatitti waan keessa kan kee gammachiisu jedheetiin yaadu. Kanaafi amma laaloo bi amma wanti ani siif qabadhee dhufe kana jedhe. Amma hordoftoota keenyatti illee ol baafnee agarsiisuu hin dandeenyu. Ittiin agarsiisnu atillee ammas biratti bantee ilaaluu hin dandeettu. Garuu mootuyyuu kun wanta jireenya kan keessi sirreessu. Taboruutti fu jechuudha. Tasii tolchu. Intalti illee akkuma guutumaan guutuutti si'istu kas taasisu. Onnee kiyya keessa si baasu. Qaban. Banee ilaalu? Banamu dhiisi. Qabantu dhiisimu. Laaluu wabii. Inumaatu hin baneetta. Hin tawaati hin banini. Kun kaati bantu osoo hin taane kama isin maan bantu. Dursa xalayaa barreessitee ijiraamire ka akka isin gargar ba'uu barbaaddu. Akka onnee kan kee keessa isii baaftetti akka dhuma isii dagachuu barbaaddutti ijiraamire xalayaa sirriitti barreessiteetiin kanallee cinumaan keettaaf. Kana ni beekti isiinu. Hiikkaa isiillee namnu ni beeka. Garuu isin maal ija isiitiin argitu. Yoo argite saniin booda ofumaa isii murteessisiin jechuudha. Kun murtee kan kee gabaa uummatti osoo isii biran ga'een akkasii dhaqqabsiisu. Mee faluma isaa booda sitti deebi'a. Bakka faluma kana deemiti dhuma isaa nutti agarsiista. Mee kun bunee dhugumattuu hin taane bunee wanti ati naa kennite yoo naan taa'u jette ani ammaan booda yaada takkatti isin kenna. Sin gorsullee. Xumuree naan jette. Bakka xumuree gara kiyyaan nagaatti. Ka jedhuan amma hulamarra kaa'e naan jette. Hulaa kamirra kaa? Ka alaati moo kaminarra kaa? Ka lama. Yoo dandeette yaa'u namni gibbi keessa ni jira. Ni jira ni jira. Olloon nama ni jiraani? Ollaa otoo hin taane manuma obboleettii. Manuma obboleettiiti? Kun obboleettiin isiillee fuutee keettuufillee rakkoo hin qabu. Ati jedhisiiti maan balbala quyii namni ni ba'aa mira gabbee balbala bananii. Balbalumarra kaa'eeti biraa kuti. Yoo namni biraa fuudhee hoo yoo otoo isii biran ga'e. Namni biraa ni jiraama? Tarii namni dhufuu mala balbala gubbaa kaa'ee deemee daa'imman isiin deemtee maal jetti? Yoo akkasittis ta'e seerumaan balbala quutee laal akkasiin jedhe xalayaanis ni jiraami ma? Xalayaanis ni jira. Kanallee birumaan fuutaa mira? Balbala quuteetiin dhugumattuu akka atama jettu namni illee ijoolleen daa'imman naannoo saniinis akkuma tasaa daa'imman ni taphattiin fuutee yoo jette balbala quuteeti maal? Yoo namni biraa isiin yeroo baay'ee balbala banti. Isiin numa banti yaa harka caalu si maaddallaa keessa jira waan ta'eef. Si jira. Kana yoo akkas ta'e gabaabumatti balbala quutee yoo namni gabaa wal daddaftee dhokattaati. Kaa'eetuma jechuudha. Keetteetuma lafarratti. Kanuma. Xalayaa sin jedhe sirri barreessitee bareechiteetiin akkasuma balbala dhiistee biraa deemte isiin fuuti. Dhumate kalaas. Kabajamtoota hordoftoota keenya buneen kana naan jettee jirti. Dhaqeen achi kaa bu'aasaa hojju maal ilaala? Maal akka ta'e illee hin beeku. Banuudhaafis immoo naaf hin eeyyamne. Waan beekuus miti. Kana dura waan akkanaa waan irraa beekuu miti. Kanaaf bunisha. Garasumaan qajeelaa jechuudha. Garasumatti ammaa qajeela. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya egaa jalqabarra viidiyoo isinii hojjedheetiin jira jechuudha akkuma jalqabumarraa daawwattanidha. Kunoo viidiyoo kiyya gara xumuraatti fideen jira. Akkuma buneen godhinaan jettee gochuuf kaniinaan dhufeef jechuudha. Maal akka ta'e ergaa maalii akka dabarsu maal akka inni wanti as keessaa kuni maal akka ta'e maal akka inni dabarsu hin beeku garuu xalayaa san barreesse jechuudha. Bareechisee duraa duuba isaa eegee katabee kunoo as keessa jira jechuudha. Boodarra kan isinitti agarsiisu ta'a. Tarii viidiyoon kuni anaa fi keeriyaatiif viidiyoo xumuraa ta'uu danda'a. Kunoo mana isaanii bira ga'ee jira jechuudha. Kaameramaan agarsiisi. Umuradha jechuudha viidiyoon kuni. Kanaafi haasaa isinitti hin baay'isu. Ani argeen jira. Waan an arge kana isinis arguudhaa qabdu. Kaayinaan jettee jirti. Asuma kaayeen biraa deemaa jechuudha. Ayyana wajjin egaa isiidhaaf illee bilbilee otoo namaan bilbilee otoo namatti hin dubbatiin mana namaa fuuldura taa'uunis gaarii miti garuu homaa gochuun hin danda'amu. Wanti isiin natti kennitee kunoo isa kanadha. Dhugaama dubbachuudhaa fi ergaan isaa maal akka ta'e hin beeku normaalii ergaan isaa waan kuni garuu yaa kaayinaan jettee jirti isiin hiika isii bareechitee beektinaan jettee jirti. Kunoo fuulaama isaanii dura kaa'een jira. Barreeffamni isiin barreessinaan jettees kanaarratti bareechee duraa duuba qabsiisee barreessee jira. Isa kanaas kunoo asuma bira kaa'een jira. Namni biraa yoo fuudheera yoo isiin fuute garuu deebinaa deebisuu dandeessi. Kanumaan isiniin jedha kunoo feestaala duwwaa qabadheeni gara mana kiyyaan qajeelaa jechuudha. Kaameramaan bareechinaa agarsiisi. Kanuma xumureetiin jira. Nagayaan ta'a yaada qabdan immoo viidiyoo kiyya jala naa kaa'aa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.